السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفون هردفتوتا في كبجمتوتا كيا كمن أجازرتو أنا أجا الحمد لله. إجامي هاد جتشورا فيديو كنا ونتك أبدي اسم في جتشورا. كماموتشي منا مدام جرتن. وري منا مدام جرو جتشورا. يروبا إيه أفدقني كنتينو جتشورا. إسان رت أفدقني كنتينو جتشورا. إنزرامي أكما فركيناتي أكما نما كيناتي waan amalli isaanii nutti hin jijjiiramne fakkaannee kan uf daganneetiin jechuudha. Isin galee uf dagachuu waa hedduun uf daganna jechuudha. Waa tokko lamaayyuu miti jechuudha. Mucattiin asirra argitan tun taa kiisii zubaalaatiin kiisii qoshaashaa feestaalii qoshaashaa ittiin gatamuun uffata fi wali guurrattee yuunifoormii akka hojii ittiin hojjettuun biyya galte tun jechuudha. Isiniif barumsa taati barumsa nuuf taati jechuudha. Odoo ana ta'ee hoo anarras wanti kun hin gayaadhaata jettee uf shakkuu qabda malee narraan ga'u jettee uf amanuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hadha wanni isiniif laxxafeef jechuudha. Footoo kana hedduun kennaa waa hedduun uf dagannee teenya jechuudha. Waa tokko lamaa miti. Ka feestaaliin uffata ofiitiin galuu ka yuunifoormiin galuu salphaadha. Homaa miti waan nama fayyaadha jechuudha. Fayyaan galuudha biyya ofiititti. Kanumaa wanni fayyaa caale hin jiru miti. Garuu kanaan alas wantoota hedduu kan nu ittiin uf dagannu hedduutu jira jechuudha. Isinii galee isaan keessaa isa kam yoo jettan wanni isin uf dagachuu hin qabne yeroo kamu jechuudha. Sirritti ka'ee of eeggachuu qabdan rakkoon qabu. Yuunifoormii takkattiinis gadi bayaa galaa ka biyya fudhattanii deemtaniinis gataa biraa galaa homaa rakkoon qabu waan fayyaan galuudha. Garuu inni irratti xiyyeeffachuu qabdan innis waan fayyaa keessan caaluu miti. Odoo ofii hin dagatin jechuudha. Odoo ofii hin dagatin kunniin rakkoo isin qabu garuu jechuudha. Ijoolleen baay'een keessan haay madaamin kiyya nama gaariidha. Waan akkanaa hin gootu isiin. Isiin hagana garaa hin jabaattu. Gara jabeetti miti gara laafettiidha. Jettanii garaa ofiitu amanuu dhabaa fi ixoo itti dhuganii jette arsii Oromoo mammaayitu jechuudha. Kanan yoo isiniin jedhu maaluma inni jechuu dandeessanii yeroo baay'ee haay madaamin tiyya garaa laafti jettanii yeroo baay'ee ijoolleen mindaa keessan ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4 bira kaayattanii jirtan jechuudha. Akka nama uqubii seenee. Inni kun maaliifi yeroo baay'ee darboomatu nama oolchi malee waan miidhaa namarraan ga'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf mucattiin tun waan kanaaf sababa fakkeenya isinii ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf ijoolleen baay'een keessan natti jijjiiramtu nama akkanaati nama gaariidha jettanii amantanii guutuun guututti dhibbaan dhibbatti warri maallaqa keessan bira dhiistan guyyama tokko jechuudha. Guyyama tokko yookaan ati dhukkubsadhu yookaan hin dhukkubsatta ta'a. Yookaan sitti ofiisiitti sitti jijjiiramte ta'a. Lamaan keessaa tokko. Mindaan kee yoo bira jiraate kanneen lamaan keessaa yoo tokko si mudate yookaan yoo amala si jijjiiratte yookaan yoo ati tasa kuftee cabde guyyama san odoo ati hin beekin ofirraa gassi baaste. Ilaa hagati uffata kee jijjiirattuyyuu hagati uffata hojiitii fi uffata ittiin gadi hin baatu hagati uffattuyyuu yeroo siin kennitu jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya of hin dagatinaa. Warri akkanaa kunniin jechuudha. Mindaa keessan akkuma isiin bar yoo ati saanii muluu dhiixee saaniin takkattiin bakka nyaataatti tafte. Saaniin takkattiin odoo hin dhiqin bakka meeshaatti dhiqanitti tafte. Isa maan dhiqiniif akkuma isiin mataa keessi qottu san atillee immoo mindaa kee ka ji'a tokko odoo siin kennin gara ji'a lammaffaatti gaafa isiin darbitu atis akkasuma mataa isii qottee yoo isiin si didde hojii dhaabu biiroo nageessi jechuuni. Baqa kanaan ala haay hadha boru sii kennaa inshaallah sii kennaa waan akkanaati waan akkasiiti sababa kasi baay'istu taanaan habiibtitii odoo ji'a 2 bilaasha isii tajaajiltee tasa ofirraa gadi sin darbin yoo gadi si darbitellee haqa kee dafqa kee dadhabbii kee ka hirribatti dhabde ka duyditti si dhukkube ka miilli kee itti si'ii ta'e dhaabataan isa san fudhatteetiniin yuunifoormiin galuu si wayya. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa tasa ofirraa gadi darbite odoo ati hin beektan akka nama wanjala hojjeteeti isaan akka nama yakka hojjeteeti yoo ofirraa gadi baasuu hedan
haga uffata jijjiirattuuyyuu sin eegan jechuudha. Siigalee akka nama haaraa hadha yookaan akka waan leebaa wayii hattuu wayii mana isaanii seenetti si faana fiigaa si faana deemaa si duuba deemaati. Siigalee kanaaf ijoolleen keenya ofirraa gasi baasuu barbaannaan yeroo siin kennan ilaa mindaa kee gaafattee irraa fudhachuu miti hagati yuunifoormii kee jijjiirattu siin obsan jechuudha. Kanaaf ati immoo gizeen dafqa kee harka keetti qabattee gaafa gadi si baasanis dafqa keessan qabattee gadi bawwayya maaliif kisaaraan qabdu. Siigalee tarabbii ofii sodaanne jechuudha. Ta'a akkanaa ni jirti. Odoo ati hin beekin odoo sitti hin himin bakka isin si geessitu hin beektu yookaan akkuma duraanii yookaan isii wajjin mana firaa dhaqattee wajjin baata yookaan akkuma duraanii isii wajjin suuqii wayii deema jettee wajjin baata. Isiin garuu lafa jala waa hunda fixxee qophooftee tikeettii keessii murtee eerpoortii si darbiti jechuudha. Yeroo sanitti maaltu galee sammuu kee gaafattamu sila maallaqa kee naakin jettee gaafattamu mee maal goota. Kanaaf ijoolleen koo kenna jechuudha. Barumsa isinii haa ta'u. Viidiyoon kun barumsa isinii haa ta'u jechuudha. Kanaaf waan akkanaa irraa akka of eeggattan wanti kun narras hin gaa jettanii akka of qopheessitaniif obboleettii keenya kana kan fakkeenya isinii fide jechuudha. Maaliif wannoyi narra hin ga'u jettee murteessite of dagachuu irra anarras odoo ga'ee odoo anas ta'ee hoo haganumaa min jettee atis fakkeenya godhachuu qabda. Fakkeenya wayii irra waa barachuu qabda jechuudha. Kanaafin isinii qopheesse ijoolleen keenya jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee isaan amanuu guddannaa ishii yoo isaan nuun jedhan dhugama seenaa ishii hadha boruun ijoollee hedduutamu ji'a lama naan kennine ji'a sadii naan kennine jettan.